Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa akka har'as viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Walqunnamtii saalaa booda abadan wantoota kana gochuu hin qabdanii. Qabxii 5 kan asii gaditti isiniif himu walqunnamtii saalaa booda itti hin dhihaatina. Yeroo hedduu namootni baay'een gara walqunnamtii saalaa ni seenu. Seensa walqunnamtii saalaa beekuu ni barbaadu. Garuu karaa walqunnamtii saalaa keessaa itti bahuu qaban hin beekanii yookiin walqunnamtii saalaa erga fixanii booda maal raawwatuu qabu, maal irraa fagaatuu qabu kan jedhu namootni hedduun hubannoo hin qabanii. Har'a garuu wantoota muraasa barnoota isiniif taha jedhee yaade qabadheen dhufee jira. Irraa baradhaa. Warri chaanaal kiyyaaf haarawaa taatan subscribe gochuun maatii naaf taha. Warri subscribe gootan immoo galatoomaa jechaa gara sagantichaatti dabrina. Irraa baradhaa. Inni dura walqunnamtii saalaa booda fincaan of keessatti hambisuu yookiin fincaanuu dhiisuudha. Walqunnamtii saalaa erga godhanii akkasumatti rafuu fi yeroo dheeraaf turuun rakkoo qaba. Kuni maali? Dhiirri ishee keessatti erga jigsee booda ispermiin isaa qaama saalaa ishee keessatti hafa. Ispermiin kun yeroo fincooftan fincaan wajjin bahuu danda'a. Garuu of keessatti kan tursiistan yoo tahe infekshinii uumuu danda'a. Kuni dhiirotaafis ni dalaga. Dhiirri tokko yeroo jigsu ispermiin qaama saalaa isaa keessatti guutumaan guutuun hin bahu. Xiqqoo keessatti ni hafa. Kana dhiirotnis shamarranis erga walqunnamtii gootanii booda daftanii gara mana fincaanii deemuun fincaa'uu fi dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Ispermii of keessatti yoo kan dhiistan tahee rakkoo guddaa qaba. Infekshinii isinitti uumuu danda'a. Akkasuma qaamni saalaa keessan akka isin hoksisuu fi akka isin gubu godhuu danda'a. Kanaaf egaa walqunnamtii saalaa gootanii booda yeroo san deemtanii mana fincaanii dhayitanii fincaa'uun qaama saalaa keessan bishaan qulqulluu taheen dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Of keessa hin tursiisina. Akkasuma ispermii san of keessa dhiistanii hin rafina. Of keessatti hin tursiisina. Yeroo san akkuma walqunnamtii fixxaniin gara mana fincaanii deemuun dhiqatuun baay'ee kan gorfamudha. Inni lammaffaan huccuu jiidhaa taheen qaama saalaa goggogfatuudha. Kuni baay'ee hamaadha. Qaamni saalaa shamarrarii baay'ee sensitiiviidha. Huccuun yookiin carqiin sun jiidhaa yeroo tahutti humnaan qaama saalaa ishee riguun goggogsuuf yaalti. Yeroo kanatti qaamni saalaa ishee ni miidhama. Qaamni saalaa shamarranii hamma isin yaaddanii ol baay'ee laafaa fi tuttuqqii hamaa hin jaallatu. Dallanuu fi infekshinii uumuu danda'a. Kanaaf dhiqatuun kan isinitti hin tolle yoo tahe huccuu goggogaan suuta qoorsuu qabdu. Ani garuu kan isin gorsu walqunnamtii saalaa booda sooftii fi huccuu fayyadamuu dhiisuun qaama saalaa keessan bishaan qulqulluu taheen dhiqachuu fi akkasuma qulqulleessuun baay'ee filatamaadha. Huccuu jiidhaadhaan yeroo qaama saalaa keessan goggogsuuf yaaltanitti huccuun jiidhaan sun waan isin dhukkubsineef waan isinitti fakkaatuuf humnaan qaama saalaa keessan riigidanii yeroo sanitti qaamni saalaa keessan ni dallana. Gogaan qaama saalaa keessanii salphamatti dallanuu danda'a. Akkasuma baay'ee miidhama. Infekshiniis uumaa ta'uu fi waan hedduu isin irratti uumamuu danda'a. Kanaaf eega walqunnamtii saalaa gootan sooftii abadan hin fayyadamina. Yookaan eega fincooftanii mana fincaanii fayyadamtan boodas sooftiidhaan qofa hin fayyadamina. Bishaan qulqulluu taheen qaama saalaa keessan goggogsuun baay'ee filatamaadha. Carqiidhaan fayyadamuu qaba. Dhaqee dhiqachuun natti hin tolu kan jettan yoo ta'e immoo carqii goggogaa taheen suuta qaama saalaa keessan gubbumarra suuta qoorsuudha.
garuu akka qabxii duraa san irratti isiniif himetti ispermiin dhiiraa qaama saalaa keessan keessa turuu fi akkasuma qaama saalaa keessan keessa osoo jiru ittiin rafuun baay'ee hamaa waan ta'eef mana fincaanii dhaquun akka dhiqattan isin gorsa. Inni sadaffaan qaama saalaa saamunaan dhiqachuudha. Kuni dhiirotaaf baay'ee rakkoo hin qabu. Sababbiin isaas qaamni saalaa dhiiraa qaawwa xiqqaa waan qabuuf saamunaan achiin seenuu hin danda'u. Garuu gogaa qaama saalaa isaa fi fiixee qaama saalaa dhiiraas saamunaan kun gubuu danda'a. Garuu shamarran garuu abadan saamunaan dhiqatuu hin qabdani. Sababbiin isaas qaamni saalaa shamarranii uumamaan librikaantii of keessatti qabata. Yeroo saamunaan dhiqattanitti librikaantiin qaama saalaa keessan keessatti argamu akka hin maddine godha. Kana malees saamunaan keemikaalota foolii balleessan of keessatti qabata. Yeroo keemikaalli kun qaama saalaa keessan seenu foolii hamaa fi infekshinii uuma. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhuu qabdu. Abadan saamunaan fayyadamuu hin qabdani. Viidiyoo kiyya kan dabre irrattis waa'ee kanaa isin barsiiseen ture. Saamunaan baay'ee hamaa fi keessattuu infekshinii fi gubaatiin warri isinitti dhagahamu saamunaa irraa fagaachuu qabdu. Qaama saalaa keessan bishaan qulqulluu ta'e qofaan dhiqachuu fi qulqulleessuun filatamaadha. Dabree garuu saamunaan dhiqachuu qabaa kan jettan yoo ta'e infekshinii fi akkasuma dhiita'uu hoksisuu irraa bilisa kan taatan yoo ta'e darbee saamunaa foolii hin qabneen saamunaa qaamaa kan ta'e dhayxanii farmaasii dhayxanii saamunaa qulqulluu bitachuun fayyadamuu ni dandeessu. Garuu saamunaa foolii qabuu fi saamunaa keemikaalonni baay'een itti heddummaatan akkasuma saamunaa huccuu kanaan qaama keessan hin dhiqatina. Abadan qaama saalaa keessan fa'a ittuu hin dhiheessina. Kuni baay'ee isin miidha. Inni afraffaan shamarran hedduun kan godhanidha. Kunis rakkoo guddaa qaba. Kuni maali? Paantii fi qabdoo harmaa walqunnamtii saalaa dura godhatan walqunnamtii saalaa boodas deebisanii uffatu. Kuni dogongora guddaadha. Sababbiin isaas paantii walqunnamtii saalaa dura isin uffattan jaallee keessa wajjin yeroo wal dhungattanii fi tapha siree irraa taphattan jiidha qaama saalaa keessan keessaa bahuun paantiin kun jiidhuu ni danda'a. Akkasuma qabdoon harmaallee dafqa keessaniin waan jiidhuu danda'uuf walqunnamtii saalaa booda uffata walqunnamtii saalaa dura uffattan ufitti deebistanii hin uffatina. Kuni foolii qaama keessanii fi qaama saalaa keessanii jijjiiruu danda'a. Kanaaf erga walqunnamtii saalaa fixxanii booda uffata yookiin paantii fi qabdoo harmaa dura uffattan jijjiiruun baay'ee filatamaa fi kan gorfamudha. Yeroo hedduu shamarran uffata tokko uffatanii dhufanii erga walqunnamtii saalaa godhanii boodas uffatuma san deebisanii uffatanii, garuu kun rakkoo guddaa uuma. Sababbiin qaamni saalaa keessan isin gubuu fi akkasuma isin hoksisullee kanumarraa kan ka'ee fi akkasuma dhibeewwan hedduu isinitti uumuu danda'a. Kanaaf walqunnamtii saalaa booda huccuu qulqulluu ta'e uffatuu qabdu. Kunis baay'ee filatamaa fi kan gorfamudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa bishaan ho'aa taheen qaama dhiqachuudha. Kuni yeroo walqunnamtii saalaa gootanii xumurtanii booda qaamni saalaa shamarranii adda deemaa yookaan ni bal'ata. Akkasuma qaawwi qaama saalaa keessanii waan bal'atuuf bishaan ho'aan yeroo dhiqattan infekshinii isinirratti uumuu danda'a. Kanaaf walqunnamtii saalaa booda bishaan qorraan dhiqatuun kan gorfamudha. Yeroo hedduu namoonni eega dafqanii yookaan dalagaa hedduu dalaganii akkasuma immoo walqunnamtii saalaa godhanii booda bishaan ho'aan qaama dhiqatuu jaallatu. Kuni garuu rakkoo uumaa infekshinii fi dadhabbii hamaaf saaxiluu danda'a. Kanaaf eega walqunnamtii saalaa geessitanii gootanii fixxanii booda bishaan qorraa taheen dhiqatuun baay'ee barbaachisaa fi filatamaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumureen jira. Yeroo itti aanutti viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhihaadha.
warri gaaffii qabdan gaaffii kamuu komantiirra naaf kaa'uu ni dandeessu. Gaaffii keessan bal'inaan kan isiniif deebisu taha. Akkasuma yaada kan qabaattan ta'es komantiirra naaf kaa'uu ni dandeessu. Laayik gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa, fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.